bu'aa dhala namaa keessaa inni hangaftiif jalqabaa nama. Dhala namaa malee jiraachuun nyaachuun hin danda'amu. Namni bu'aadha. Hiriyoota walii wajjin jiraatan keessaa walii wajjin ba'anii, wajjin dhuganii, wajjin nyaatan jaatanii jedhamu. Hiriyoota gidduus ta'ee bakkeewwan garaagaraatti bakki jaalalli hin jirre namni nagaan walii wajjin jiruuf jireenya isaa geggeeffachuu hin danda'u. Maarree kanaafiyyuu jaatanii jaalalaa hiriyummaa fi hiriyoota qo'ata. Isin bohaarsaa, isin bashannansiisaa akkasumas illee mudannoo keessan wal qabsiisee barumsa isinii kennaa waa'ee hiriyummaa irratti xiyyeeffate jaatanii jaalalaa mo'aa TV irratti sanbata xiqqaa dhufu eega. Jaatanii jaalalaa.